dhiyoo kan torbaan lama asii interview ji'oota torbaanii lamaan dura yookaan torbaan sadiin dura artist Hacaaluu Hundeessaa waliin tolchirratti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork keessa jiruudhaan artist Hacaaluu Hundeessaa qalmaaf dhiyeessee warri qondaal mootummaa keessumaa akka mootummaa naannoo Oromiyaa wantoota gargaraa nurratti dubbachaa ture. Interviewni an Hacaaluu Hundeessaa waliin godha akkuma Oromoon beektutti Hacaaluun artistii guddaa Oromoon qabdu namni kun namni yeroo baay'ee yeroo dheeraaf miidiyaa irra fagaatee ture. Hacaaluu wanni nu OMN irratti yaamu kennaan durallee gaafisaatiidhaan kaaninis yaames dhiyeessee isan na filatee akkan dhiyeessuuf Director Girma Guutamaa dabalatees malee namni bira interview nan tolchi jecha ture. Dabalataanii Dajane Guutamaa waa'ee kennaa yeroo dhimmoo irra dubbatu hunda guyyoon interviewti sagalee isaa waan jaaladheef innummaan sagalee isaatiin kana hojjetu jedhee na filachaa ture. Anis ji'oota 5 dur beellam kan qabanne interview sun midhaafne jechuudha. Yoo interview tan goonutti Hacaaluu waliin naannoo sa'aatii tokkoof wayi haasofne sun jechuun jalqaba irratti istuudiyoo keessa taa'u kaameraa beeku godhu dabri sirboota affeeruu dabalatee rindendensi yookaan deddeebii adda adda dabalatee sa'aatii tokkoof wayi waraaban. Seer miidiyaa kamillee keessatti gaazexeessaan tokko yookaan ogeessi miidiyaa tokko wantoota waraaban hunda dhiyeessu jechuun hin danda'amu. Yoo sun taate gaazexeessummaan iyyuu hin jirtu jechuudha jedhamtu fayyuu dabarsu. Hojiin gaazexeessummaa yaadi namoota akka bilisaan ibsataniif carraa kennuufi. Kan jechuun namichi sun sa'aatii 2 yoo ati yeroo qabaatti yoo inni aayidiyaa dubbatu qabaate sa'aatii 2 dubbachuu danda'a jechuudha. Achi keessa sa'aatii tokko kan daqiiqa 30 ka barbaadde taanaan dabri air timing si kennan yookaan carraan atiin sagalee sun ittiin dubbattu yookaan spacing si kennan daqiiqa 30 yookaan sa'aatii tokko taanaan 30 sun fayyadamuu dandeettaa jechuudha. Sagantaa kiyya keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookaan kan maqaan isaa jijjiirame dhaddachi dubbii jijjiiram kana sa'aatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork naaf eeyyame daqiiqa 35 akka dansa ilaala armatti namoota dubbisu yeroo baay'ee namoota siyaasaa Oromoo keessaa gahee guddaa qabanii qondaaltota mootummaatii namoota akka artist Hacaaluu Hundeessaa uummata bira jaalatamanii jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee waayiloota kennallee wannan itti walitti bu'aa tureeni sa'aatii dabalataa akka inaata adoonaan eeyyamne sa'aatii hata turanii jechuun yaadi namoota dabruu qabu jedhee waan amanuuf yaadi uummati Oromoo beekuu qabu yaadi ilaalchi nam suni sirriitti ibsu qabu dabruu qabu jedhee waan amanuufi yeroo duudii tarkiyyaanii deddeebimne walitti dubbachaa ture. Gaafiif deebii Hacaaluu Hundeessaa waliin goon keessatti kaasaaniif deebanii dubbachaa turanii shaneeni najjeesuu fi jedhee waan inni dubbatu keessa baasanii qalma dhiyeessanii jedhe. Anini waan sun dhaga'e naan imbooye beektaan imbooye an artist Hacaaluu Hundeessaa gan baay'eef wal beekaa amansiisa ifaa waa'ee kiyya amansiisa ifaa yeroo BBC hojjedha amansiisa gul wal baranne baay'ee walitti dhiyaannaa dhimma dhuunfaa obboleessaa waan waliin taphanni hin qabnu dir Finfinnee kan kee waliin maraa oolla. Hacaaluu Hundeessaa jechi isa haynni keessa kutan jedhsuni ani akka gaazexeessa tokkootti gaazexeessaanii yoo sa'aatii tokko namichi haasa'e wanni ati barbaadde daqiiqa 30 yoo taate wanti uumati dhaga'u barbaadu yookaan wanti uumati walitti fida wanni jajjaboo uumati nu target goon of course uumati Oromoo wanni uumati Oromoo Hacaaluu irra dhaga'u barbaadu maal jedha akka gaazexeessa tokkootti intalee ilaalchi uumati Oromoo consider godheettiin filadhaa jechuudha. Kalammeessoo jechoota inni armaan dur yookaan waan inni armaan dur fayyadamee hin dubbatini carra kenneeti akka wanti sun dubbatamtu tolchuu jechuudha. Kun hojii lamaffaa. Inni sadeessoo fi inni biraa waan artistiin yookaan artist Hacaaluu ta'uu danda'a keessummaan keessuuni osoo hin beekin namni miidiyaa dur taa'ee dogongoraan jecha afaanii ba'uu danda'a. An akka seerii gaazexeessummaa eeyyamu baatus itiks fi mooralii gaazexeessummaa kee kun hin jira. Namichi jechaan dubbatu sun namiidhuu danda'a yookaan afaanii dogongoraan na ba'e keessa naa baasennaani keessaa baasaa ture. Sun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork illee hin beekuu jechuudha. Seerii gaazexeessummaa waan baradheef hin beekaa. Kanaafuu Hacaaluu Hundeessaa qofa osoo hin ta'in interview Abba Duula Gammadaa waliin tolche. Interview Abba Nagaa Jaarraa waliin tolche. Interview Abba Kamaal Galchuu waliin tolche. Interview Abba Baqqalee Garbaa waliin tolche. Interview artist Hacaaluu Hundeessaa waliin tolche dabalatee waan inni waan namoonni sun dogongoraan dubbadhu yookaan wanni sun naan taane keessa naa baasan keessa baasaatu ture jechuudha. Hacaaluun interviewin kun godhamtee eegi gargar baaneen duuba wal argine iddoo tan keessa wanna akkana baate iddoo tan akkas baate ha inni naa ba'uu qabdi jedhani no fakkeenyaaf fuula inni ani namin baratini beekumsallee guddoon qab jersuni diqqoof xiqqeessa jedhe na gaafate no waca akkasii miti uumatu fi duratti
beekumsi xiqqaa qabachuun kabaja sabsuuniif qaban agarsiisu waan taateef anummaan itti amansiise wanneedha. Bakki inni keessa naafaaf jedhe bakka muraasa tokko hajtaman alleeni keessa baatee jira jechuudha. Ani daqiiqaa sa'aatii tokko sun keessa daqiiqaan naa kennan 35 interview Hacaaluu naannoo daqiiqa 50 faanaalaayiz godhe ediitar xiyyaa kennee jechuudha. Daqiiqa lamaan ediitar xiyyaa qaburtees ediitar waan ta'eef daqiiqa lama ediitaris ilaalee waan keessa baas qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani jechaan inni yeroo baay'ee haleellaan gargaran irra godhamee jira. Namootni yeroo baay'ee bilbilanii warniingi naa kennanii waan akkas hajartuuni sababa keessa baateef keessa gaafiti yoo ilaaltan taate qaamni haleella sirra raawwachuuf si sodaachisuun qaamfam jedhee qulqulleeffadhe gaafadhe jira. Akkuma interviewurraa uummati Oromoo uummati biitana galgal kan ilaalee qulqulleeffatee artista Hacaaluu Hundeessaa shaneen na haleelee hin jenne. Namooti interview ilaalan hunduu ragaa ba'uu danda'a. Maqaa shaneen dhoo. Qaamni haleeleen namoonni Wallaggaa qeellan Wallagga naannoo suni bilbilanii natti himanii jedhe. Waan sun ammoo wanni dhiisee fi armaan dura Hacaaluu Hundeessaa interview Dajanee Guutamaa waliin tolchirra gad ba'ee akkasumas interview BBC Afaan Oromoo waliin tolchirratti namootni hisa aleelu yookaan yeroo gargaraatti dhiibbarraan dhaqqabu soda nageenya qabaachuu dubbatee ture jechuudha. Yeroo lamaffaaf miidiyaa kan gubbaa dhiyaate yaadii haaraan gargara kan dubbatu waan jiruuf sa'aatii qabuun walqixxe ilaalee sodaan Hacaaluu sodaan nageenya Hacaaluu sodaan deddeebiin dubbate dhuga sun ammoo uummata Oromoo durallee hin beeku. Kanaafuu waan dubbataa dhalsirri hin deebis jedhee ilaalchisee galchee sun akka gaazexeessa tokkootti gaazexeessa tokkootiin keessa baasee ture jechuudha. Adoonni sila shaneen na doorsise ni dabarsa. Because garee wayii ayyuu maqaa dha'ee jechuudha. Kunini Aaliyaan keessa baaseen sun fakkaata. Aalii ammoo itti dhiyeessanii keessa ciccira maani tolchan jedhan anna ajaa'ibam gizereefu. Ani of course monitor hin goone war monitor goor keessa dogongorin beeku OBN guutuma guutuutti daqiiqa 22 akkas dabarse interview guutuu kaa'edhaan. EBC'n translation nam lamaan hojjechaa daqiiqa 29 dabarse. Nu ammoo daqiiqa 47 dabarsine interview Hacaaluu ciramee jedhanii akkuma waan obboleessa keenyarra dabyaanneetti wanni akkasii haasa'uuni cubbuu waaqi jibbee jechuudha. Kunini guutuma guutuutti hojiitii keessallee hojjadheen beeku hojiitii uummata Oromoo bal'aa beeka. An dhuga Oromoo mul'isuuf nam Oromoo wabaana. Yoonni nam dabatee nam cubbuu ta'eyyuu waan dhibidiisi ilmi nama miidhuuf gaazexeessummaa keessatti hin hojjetu. Dhuga Oromoon gaafatammoo dhuga Oromoon beeku qabdu yeroo baay'ee Hacaaluu qofa doon ta'anii namoota siyaasaa hedduullee dhiyeessee dabarsee ture jechuudha. Interviiwaaf taa'ee danda'a waliin qaabachuu dandeessanii biiroo waajjira keenyatti wallolee guutuun waadaa interview godhuun dura waadaa galeessi jira. Interviewtiin waan tokko keessan baafne waadaa naa galii naan jedhe. Aduun mari'atiin waadaa sii galee jira. Interview akkuma inni jiru dabarsine jechuudha. Interviiwaaf Kamaal walii galchuu waliin goon irratti waan walii keessanarra muramee jedhee dubbatee jira. Kamaal galchuu editoraalii keenya ilaalle akkuma ibsanii waan minilleen ibsatti wanti sunini dhiibba wayii garee siyaasaa ta'uu danda'a namoota dhuunfaa akkasumas saba jidduutti rakkoo uumuu danda'a jedhanii waan yaadanii fi editorial garee manaajimentii waliin teellee murteessina jirraa jechuudha. Waan kophaatti murteessuu miti. Garuu ammas deebisanii waan nun hojjetanii maqaa nam tureessuun anas hojii ani hin beeku kan sirriitti ittiin hojjedhe uummataa fi agumniti jedhamee obboleessa keenyaatiin wal qabsiisanii olooliin irra deemsise tootaalii aamilee kiyyaallee daameeji godhe jira. Biyyi sanirrallee abdii qabu guutuma guutuutti na keessa balleessee jira jechuudha. Oduu laalam gizee baay'ee asin beektaa wanni sagantaan tokko daqiiqa 35 qof godhamee fi daqiiqa 35 eegi ga'een booda daqiiqa 15tiif at least oduun deemuu qabaa jechuudha. Saatiin oduu walirra kaanii waan deemaniif everything order godhamee waan deemamuuf saatiin oduutiif sagantaan akka walirra hin buunee fi kunini OMN murteeffate. Anammoo artistiin kunini artistii jajjabaa tureen ufir dhufee wanti inni haasa'es waan bareedduu waan paartii tokko callaa doon ta'ini Hacaaluun achi keessatti nam hunda sirreessee qeeqee sirreessee dhugaa jirtu hatti fakkaatu dubbate kanaafuu waan uummata keenya itti fayyadaa jenna guutuma guutuu dabarsinee jechuudha. Sun katolchi nam dhumirrayyuu as kalaalti taate naaf Hacaaluun sirbaan xumuranne sirbisaa jirra sun gubbaatti jechuudha. Saatiin waan hin ga'inii fi diitarii murteessee sirba kennuu hin dandeenyu saatiin oduu walirra buusedhanii kaan sinarra tolchanii jechuudha. Garuu yaadii Hacaaluu Hundeessaan fakkeenyaaf jechoota inni soda nageenya armaan dur qabanii maksu yookaan fakkeenya fudhanneellee kadabarsin taate saatii qabnu waliin gitu waan wayii hambisuu qabaa jechuudha. Waan important kan armaan dur hin dubbatin. Kanaaf akka gaazexeessa tokkootti waan jira madaalee moral ethics jiretti gara akkasitti filanne malee
how comes akkam nu garee siyaasaa an fakkeenyaaf shaneetti namiir jedhan ani qulqulleeffadhe namoota akkas naan jedhan jennaan qaamni siin jebsuun eenyu jedhee qulqulleeffadhe jedhe yoo inni shanee ta'e yoo inni tirata yoo inni alshabaab ta'e uummatatti himnaa jechuun sun garuu qaama kanaa wanna caaluun jedhin jirtu wanni ammoo miidiyaan mootummaa jecha turu wanni abbootiin allangaa jecha turan shaneen na sodaachisa jedhu dabarsanii nyaachisanii jedhanii waan rabbiin jibbu nurratti odeessaa turan jechuudha. Uumati ammoo art interview EBC gubbaat dabarte ta faana gubbaat dabarte ta OBN gubbaat dabarteef ta OMN original duraan dabarteef deebisee dabarte wal birqabe laalee uummata sammuu qabu waan ta'eef addaan baafataa jedhee yaada. Dhugaan ammoo rabbi bir jirti rabbiilleen dhugaan beeka kanaafuu dhugaa irratti shakkiin qabu. Interview sunini akkum dabreeni naaf haqeeni eegi interview goonees interviewin duras yeroo baay'ee wal argina. Suuraa gargaraa hin qabna nam waliin jiraate konkolaataa isaatiin waliin marree wanni jecha turra interviewin dabartee naani yeroo tokko interviewin booda yeroo tokko wal argine maal naan jedhe interview sun akkuma namni cufti ilaaletti reaction interview everybody nami hundu ani gaafii nan gaafachaa ture angi jedhu gaafii yoo nam gaafadhu miidiyaalee hawaasaa irraa hin qoradhaa research godha akkasumas interview ammaan dura namichi keessummaan kiisuun miidiyaa biraa waliin godhu kaan miidiyaa kee waliin godhin ilaala dabri namoota itti dhiyaatan ufillee ammoo namsuni interview duratti argee beeka taphachiisee waan jira keessaa wanni jedhee achirratti hundaa'ee ittiin gaafii baasaa jechuudha. Qeerroo jirtuu jettaa amma ammoo feerroo bittuu jettaa jedhanii uummata duratti akka inni konfidensiidhaaf godhaniidha. Waan gaafii suniitiin fakkeenya walitti qabsiisa wanni sun ragaa online jiru haa access ta'e naafa caaluun interviewuf wal beellamne yeroo baay'ee wal bilbilee wal taphannaa hin haasofna Oromeemsi gubbaatti jookitan taa'ii sirratti qalladanar achitti bilbila booriyaa Oromeemsi laantee naan kooflee qeerroo jirtaa irraan feerroo bitta naataatoo natti taphatanii miti inni kofallee tattaban nagaafatta kan nagaafattaa naan jedha haqeen fula dhugaa jira nama annam siyaasaatii miti beeka ani ilmi Oromoo tokko ilmi Booranaatillee daanga gubbaa dhaladhee warbara haa cubbuullee hin beeku kijjiballee hin beeku. Warri siyaasaa kun ammoo cubbuu kijjiba malee rabbii waan tokkoon hin dhallee jechuudha. Asum deebisanii jechuma akkas ta'e hawfiiyyuu achiin durallee sooshaal miidiyaa gubbaatti taphatama turu akka waan mataa keessa baasee mucaa miidhuuf gaafa dheekfa oola turanii jechuudha. Interviin sun dhumattee naani riyaakshinii jiru uummata Oromoo bal'aa beeka. Sababa intervii suniin namoonni duraan achee qeeqanis kakko hawaan tokko irratti peejii gargararra barreessan hunduu harka dhaanaafi turan jechuudha. Waaqeen torbaan sun keessatti was top anilleen interview tolchisuunii fi akka jajjaba gammadee bakka waan bareeddu tolchee namni kun nam qarayyuu dhugaan maltee fi akka olool irratti oofan hin beekan walitti dhiyeennaan waan waliin beennuuf dhugaa isaa hin beeka warra dhugaan beennu hubachiisuu kiyyaa waan jajjabduu jedhee fedhe yaadaa akka gaazexeessaatti haqinni uummata Oromoo bira qabu waan mul'isu na fakkaataa jechuudha. Eegi sunillee walagarree wal taban soda nageenyaa akka naa qabnatti immediately inni fula dhugaa jira ammallee soda nageenya naaf qab ture. Eegi interviewin sun dabarte qaamoleen gargaraa holoon adda addaa keessumattis taargeet godhanii anas waan adda addaa naan jecha turan suura keenya gad deebisanii waa'ee jechimini likkanii dubbasuun baay'ee nu abaara turan. Maal naan jedhe atini konkolaataa sin qabdu meeshaa muutu tarkan qabdu miilaan deemta gareen tun simii dandeetti naan jedhe anilleen ijaanne wanni yaadani namumsi gorsu bis tokko lubbuun guyyaa waaqi murteessu wanneetti hin gadde waan sun dhageenyaan akka jajjaba gadde duusaatiin booda ammoo wannan qaabadhe guyyaa lamaffaa gubbaatti ani ijoolleen akkuma duusaa dhagaanii manna cufanii mana ba'uu na dhowwan. Ijoolleen birkana kun ijoolleen magaalaa Finfinnee kun baangaa maanii guurratti olla keen keessatti iyya ooltee jechuudha. Sakuuritii nageenya kiyyaatii wal qabate sodaadhee daa'im tokko hagannaa tokko qaba jaartitii waliin olla fira tokkotti yeroof baqadhee achi ture jechuudha. Ani interbuutiyyaa yoo warri qaamoleen gargara interbuutii suni du'a caaluutiin sabab taatedhanii dhiyeessan na dhukkuba beekta keessan na dhukkuba.
gite garii dukkumnan kuffifne beektaa baay'ee aaraa bakka sarbaaf godhu dadhabee jira beektaa akkasuma ta'u jiru anqaamii mootummaa kana barbaadin jiru ayyakkama jedhu hin herregu an dhugaa Oromoo baasee dhugaa caalu hundeessaa baase kanaafuu akkasi piraayoritii jira dhugaa caaluutiin gaddadu jiru hololii narrabbanam haani na dur kana qabu kalees galgala magaal nageelle boorana maatiin teen hundu baay'inaan achi jiranii alkan keessa naannoo sa'aatii 7 raayyaan ittis biyya magaal nageelle boorana faamilii teen maatii teen man nam 7 akkan guutuu sakattaa bulee ijoollee teen faamilii teen keessa nam 5 wayaa goofaree ta'an yookaan cimbileedhaniin kan fuulatti maranii rasaa ta'an yookaan shugguxiin sossodaachisaa kaambii waraanaa dhaqan ukkaamsanii jechuudha. Maaliif nuudhanii jennaan guyyoo waariyoo asii dhossitanii jedhan ayyaakkamata jechuudha. Dhugaa uummata waan dubbanneef dhugaa Hacaaluu Hundeessaa waan baamneef nu akkama nu godhanii maatiin keenya sababa keenya shororkaa jirti jechuudha. Warra kanaan wal naqunnamsiisaa amma gaal Finfinnee jira qaamolee mootummaa yoo ati yakkamaa jettee isaan hin eegu yoo isaan bakki isaan nabeellamanii dhaqaa jedhee murteessaa ture yeroo faamiliin teennallee nagi tokko gadhiifamuu dhaga'uu jira haa taatuuti ammoo faraane dhumirratti wannan jechuu jiru laal biyyi kan keessatti biyyi nagaa qabduu miti biyyiti tunini biyya qaamna mijjeesin bee ani mootummaallee ta'ee garee paartiilee siyaasaallee ta'ee dubbadheen beeku armaan duras doorsisi gugurdaan irra godhamatu ammaan tanallee wal fakkaata kan sodaachuu jira yoo qaamni mootummaa tokko dhufee si qabna naan jedhu nama manee amma harkitti kenna qabu kanaafuu soda nageenya jajjabduu kee jira uummata Oromoo kan beeku qaba qaamni tokko rakkoo addaa narraa yookaan maatii xiyyeerra dhaqqabsiisuu danda'a kanaafuu hojii hojjeteef wanni uummata Oromoo baruu qabu burganam yoo na ijjeessan anini soda nageenya jajjabdurra jira kanaafuu bakkitti dhokadhu ammaaf atleast bakkitti dhokadhu fal'aa'uu jira qaama nageenya irraan baqadhu qaamni nageenya na barbaannaan bakka kamittu argama bakka kamittu akka dhugaa qabin beeka haqi na jira haqi dabullee silaaftuu waggaa dhibbaalleen booda waan naagaluu fi haqattamaniin deemu garuu gareen gargara waan na sodaachisa turtee fi carraa kanatti fayyadamtee miidhanarraan ga'uu dandeetti kan uummata Oromoo beeku qabaa isanii miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwork gareen teennallee beeku qabdu warri mootummaa biibulchullee beeku qabaa mootummaan lubbuu tiyyeeguuf lubbuu maatii tiyyeeguuf anini lamii biyya kana waan ta'eef itti gaafatamu waan qabuuf lubbuu tiksuu qabaa jedhaanii tan dhaamsanaa dabarsan. Hundi caalaa amma irra deebi'anii maal naan jedhanii warri makalaakiyaan warri maatii teennaa qabee achitti ukkaamsuuni naani deemtar kennachuu qabdaa naan jedhan namni yoo balleessa qabaate yoo namni ijjeesee iddoo poolisii jiru dhaqee harka kennan anammaan tan kaampii waraanaa dhaqee yoo fakkeenyaaf fiiguu sodaadhee dhaqe anam mootummaarra sodaan qabu at least mootummaarra isaan dheena ijjeesaa jedhee sodaan qabu garuu raayyaattis biyya bira dhaqeettiin harki kennadha annan ijjeese waate haalli itti tiriitiin jechuun na sodaachisuu jiran baay'ee na yaachise jiraachuu tootaalii baay'ee na yaachisa dhimma kanarra baay'inaan walaasaa ture maatiin keenya hedduun isaanii qabamte aniin bakkisan itti hootti naan jettaniin dhufa maatii fi gadhiisaa jechuun ijje maatiin keenya immoo ijjeesuu jedhanii sodaa jajjabdu akkana kee jiru an kanaafuu qaama yeroo fi na sappoortuu jiru yookaan na waliin dhaabbate sin agarre ammallee taanaan mootummaan yookaan aduan Finfinnee jiru sababii warra kenna nageellee boorana kiiloomeetira 700 ol deemanii maatii teen daraaranii hin jirtu yoo yakkama ta'e mootummaan na qabuu danda'a qabiisaa miti bakki warri barbaadutti dhaqeen argamaaf garuu fayyoo jedhu qaama mootummaa jedhee qaamni tokko dhufee rakkoon irraan gahe maal what is my guarantee sodaa akkana kan qaba sodaa jajjabdu akkana kee jira jechuudha clearly faraadha.